انت لكن ربي نسن الراحة يو قبات نسن فاقة جلت يو كان نسن الراحة جلت أنا أمو قلت انت لا جعل وساميكاتنا أجائبي النان اسنهم ما بنا الراوة برد تنجئت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاليوان المان أرموي دل الدنيا رتجأ رقمتن نجيني كبجا في الجلالة أكجر تنت سنانكو سنين جتا أرى اللي وان أجائباتكم سنين رفتين جو وان أجائبات كل فتنين اللي غروا رابرتني سينا قافتوكو هذا مناتي في أبا مناتو كتل mana keessatti waliin dhaga waliigalteen qaban jechuudha. Isinis akka isa tuffachuu kana innis akka mofkachuu kana jidduutti waliigalteen qaban jennaan wal dhabaa turan. Erga yeroo muraasaa booda gaaf tokko nama jiru kaaslaa namni matti dhufa innis dhima nama dhaqa waan fedhellee tokko. Keessummaa itti dhufte. Keessummaan nama kana dhufte jennaani inni keessummaa waliin taa'ee ta'a haati manaa haga feetellee isa tuffattu haga feetellee isa dhagahuu dhabdu. Keessummaan dhufteetiin jirti guyyaa keessummaan dhufte kana gaa isiinillee waan jedhan isin nama kabajan qabdu jechuutu jira yookaan ammoo nu jibbite jechuutu jira waan fedhellee ta'addaa isin kana feetellee osoo hin taane dirqama isii gootu taana waa gochuu kaati marqaatti isin keessummaa dhufte kanaa marqu jirtu inni taa'ee keessummaa osuma haasofsiisu yaani tokko jidduun dhufeef haga isin marqa kana marqitee baastu ammaaf waan biraa fuudhee hin dhufne jedhee itti siqee haadha ebelu ati marqa kana marqi irraa nu baasi waan kana fuudhee dhufaa jedheen haxumaa o'aa marqa keessaa fuutee afaan keetti sooqiddi ga'eeraa irraa fuudhi jedheen ajaa'iba isiin hin dallantee duraa hin dhageettu isan tuffatte waan ta'eef fuutee afaan kennan sooqiddi ga'eeraa irraa fuudhi jedheen keessummaan ajaa'iba si warra akkam bira warra sooqide nama lamaan namarraa laalan uummata ajaa'ibaati jedhanii dinqisiifatan. As keessatti wanti na ajaa'ibe tokkoffaa gochi intalaas na ajaa'ibee obsi namichaa san caalaa na ajaa'ibsiisa. Silaa amma inni yeroo tokko miira dallansuu fi obsaan to'achuun barbaachisummaa qabu irraa barate jechuudha. Osoo amma inni yeroo isiin fuutee afaan keetu san kaballaatti cufutee si uummata akkamiiti uummata kabaja namaa hin qabne keessummaa irratti wal dhaananii jedhan yookaan ammoo jibbanuuf qabanii wal tumanii jedhan yookaan ammoo yoo isiin marqaa eegasiin fuutee afaan keetti ammoo kun salphinni kun ammoo man isaa bira taree biyya kutee deemuu deema jechuudha. Biyya keessummaa sanitti galuu deema. Qanii san innis gabbaa'ee nama keessa dubbachuu hin danda'u. Qanii maal godhu? Qanii akkamii akka nagoota jedhee keessummaa isa irra lolu. Isinis tuffii qabduuf afaan keetti inni obsaan injifatee maqaa ofiillee dhuffatee isiillee sataree jechuudha. Inni sooqidda irraa ga'eeraa lafa jennaan warra ajaa'ibaati sooqidda nama irraa laalanii jette keessummaan. Yeroo tokko miira dallansuu kennaa obsaan injifachuun barbaachisummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf warri jaartii dallantu qabdan yookaan ammoo jaartiin mataa isinii jabaatu viidiyoo kun isin fayyada jedhee waan yaadeef qabadhee isinii dhufe jechuudha. Asumaan obsi jireenya kana nama hin dheeressu. Ammallee rakkoo dhufellee furmaatatti namaaf ka'a. Yoo obsaniitiin jedhan waan kamuu injifachuun akka danda'amuu fi waan hamtuu ta'e dhufellee gaariitti akka jijjiiran nama gargaaraa jechuudha. Kanaaf obsi waa hunda caala. Obsuu ammoo aadaa godhachuu qabnaa jechuudha. Warri dubartiin teessan mataa jabaattu malaan obsaan mo'adhaa isiniin jedha. Asumaan ammoo dubartoonni illee jaarsa keessaniif kabaja qabaadha. Biyaansi gisee keessummaan isin bira jirtutti jaalala kabajaa fi iddoo isaa qabdan agarsiisa. Waldhabbiin keessa yoo dura jiraate ammoo mana keessatti isin lamaan jidduutti akka dhumatu taasisuu jaala. Maaliif namni maqaan isin gala waan ta'eef. Asumaan ammoo warri ganaa bultii ijaarrachuu deemtan jaartii gaarii rabbiin isinitti haa qabu. Tawaamattan awwaatu tadhaantan warwaatu dhaanaan jiru silaa hin dhaanin dubartiin dhaanamtu tamalaan isinii beektu. Kayaada isinii qajeelchu rabbiin isinii haa kennu jedhu. Kanaaf viidiyoo guyyaa har'aa kanarraa wanti isin barachuu dandeettan tokko obsaa fi wanta karaa hammeenyaa fi karaa gaarummaa furuun akka danda'amu irraa barattan jedhee yaadee isiniif fideetiin. Wal kabajuun jireenya keessatti akkaan barbaachisaadha. Gaaf tokko keessummaan takka yoo si dhufteetiin jette gaarii ati waggaa baay'ee hojjette jireenya ati waggaa gaarii dheertuu jiraatti caalaa gocha ati guyyaa tokko hojjetteen maqaa keetiin galte yoo ati gaarii hojjette gaarii hankee dubbataa galte yoo ati hamtuu hojjette ammoo hamtuu hankee dubbataa inni akkanaati maatiin isaa tokko akkanaatiin jedhaa galte jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko waan darbu jecha akka waan hin darbine hojjenna.
oromoo maal jetti bishaan darbaaduu sinyaatini jaarsi du'aa jiru sin abaaratin jetti galaan yoo dhufe hiyyaa'ee dabara keessumaallee yoo dhufte akkuma galaana kan sira dabarti jechuudha jaarsi yoo du'aa jiru sin abaarate araara dhiifama kan fudhatan dandeettu waan ta'eef abaarsi isaa sun si dabarte jechuudha yoo si qeebalamte si balleessite waan ta'eef kanaaf oromoon akkasii akkuma san keessummaan galaa jirtu yoo si abaar si taazan yoo si maalalte qanii biraa si dhufuu dandeetti qanii si dhuftellee iddoon isii kan maqanii jalqabaattiin si argite san waan ta'eef asumaan namni tokko maatii isaatti yoo dhabe jaartii yoo walii galteen qaban wal dhabbii ofii mana keessa qabu san gabbaasee alatti illee akkuma mana keessaa ka godhutu jiru kun ammoo yeroo irraa hin barbaachisu lollinii fi ammallee dalasuun keessa mana keessatti ta'uu qaba yoo fakkeenyaaf ati gabbaatee si'ii imala waliin deemtu ta'uu danda'a yookaan si'ii keessummaa kan ta'e waliin jirtu ta'uu danda'a yookaan hiriyaa kan ta'e jiru waliin ta'uu danda'a yoo isin miira addaa wayii agarsiiftu karaa biraatiin akka miira gammachuutti hiittan irraa barachuu danda'uu qabdu jechuudha. Maaliif dallansuu giseessanii booda sirreessuu hin dandeettu. Gorsaan ta'uu dandeetta, lolaan ta'uu dandeetta, fuuldura sirreeffachuu hin dandeettu. Garuu sa'aatii sanitti gochi ati hojjatte hin dabara waan ta'eef giseessaniif deebi'ee siif fayyadu. Kanaaf viidiyoo guyyaa har'aa kanarraa waa baratan jedhee yaada. Yoo isinitti tole laayikii godhaati akkasuma sheerii godhaa warri mana kanaaf haarawwata sana ammoo sabiskiraayib godhaati erga sabiskiraayibii gootanii ammoo oolee irra kaa'achuu hin dagatinaa isiniin jedha. Na jajjabeessa inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan na turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.